meeqa dhungadhanatti mikaa gizee akka dhungadhu. Gizee torba laali hidhii jala afaan irra funyaan keessa kallacha kanniin ija keessa dhungatta. Bakka isiin qabdu hunda dhungatta asii ol. Mee ati jalqabu maati? Ina natti as jetti barakkasitti. Dhungadhu kaamaan rakkoo qaba jaartiin teessa firaasha keessan hadiisa jedha inshaalla wata aawanu yalla. Ammaa kuna galchi anuma ka taphatee isin anamaana rakkiftarree. Abbo deemi dhungadhachi warwaatiin dhiirri warwaattu qoftoon jedhiiti. Jaartiin teessa firaasha keessan yalla deemi. Daga yalla. Laa as jedhe an wallaahi billaahi yoo ati giddannaa ta'e. Yalla daga ka itti aanu taphannaa. Qoy ka bakka morma jala maarree jala jette. Maal godha bee ani kirkirfattee kirkirfatuu baatte. Rakkoo qabu. Gadheen guyyaa hundaati baatee akkatti kajeeltu naan jette uf jijjiire. Nyaata jiraachuu. Yalla deemi. Haati baatee akkatti kajeeltu naan jiran guyyaa hunda. Eenyu wal ficcisiisu ergaa? Si. Laayibii makana cufannee irraa baanan. Ati haadha faate amma booda wallaahi rabbi kakadha haadha faate sitti dhayite. Wallaahi lazim siin kan itti erge bohni itti erge. Si wallaahi lazim. Ina kunoo ergatte kunoo deebite. Wallaahi warabba lanaa. Wallaahi billaa sirrii miti qixaatii dhiistanii milittan. Wallaahi sirrii miti. Haadha faate ati kana uffattee eenyu wal ficcisiiftee itti nama itti kolfisiisu. No ficcisiisuu miti wallaahi jechuun qixaatiidha kan maal taatan guyyaa hunda qixaatii dheessaa isillee fiidan jaarsa jaartiidhaan ol saqattanii. Shummaanatti ergaa oolaa. Itti dhiisi diskiraan ofirraa godhi yalla deemu. Nama nurraa baasi kaa nama baasi. Warra amma dhufee kana baasi akkas. Inni akka jeltu uummata boonni itti bu'ee akka jeltu dhiisteette ijoollee. La. Kalas mamadaan kan qixaatii fudhatee haa dhufu ishii ni dhufna. Maaliif nama ergatte adabate yaadne baya ummata miiri irra qorre gabbahi baya qixaatii haa fudhatu ummata miiri irra rigida deema yalla Illee ofirraa kaasa. Maanatti ergaa oola saafni. Ofirraa kaasa iyya. yalla qoyshi ofirraa kaasaa qabi yalla deemi. Ati adurree uffattee eenyu walitti naqxee booda viidiyoon as yoo deemnillee wajjuma asirra deema. Rabbiin na rakkise yalla deemi ishii. Gizee torba jetteemi. An morma jala dhungachuu. No laal ati laal gizee dhungattu ati laal agarsiisa. Warri boonii jaa. A'uuzu billaahi. Dhibba afur ga'ee takkatti maan. Yoo kana godhan immaa wallaahi ishii qunnee akka uummanni si jaalatu baree harka sirraa kaasee si jalaafa. Yoo kuma sadi godhan yookaan anaafatillee waluma qixa sillee sin jaalatan akkuma anaati bakka jidduma galeetti jirta. Daqiiqaa meeqa qabda? Daqiiqaa 4 qabda. 800 gahaa jira. Kuma sadi eessaa okay kuma lama hayyee kuma lamatti sirraa deebise. Kuma sadi gahuu needanii argaa jira. No kuma lamaa miti kuma sadi No. kuma lamarra jira dura laa wallaahi lazim kuma sadi daqiiqaa 4 qabda. Wallaahi yoo isin kuma sadi gootan rabbii lama ta'iniin kakadha harka irraa kaasee akka isin isii jaalattanillee quunnee fi bakka irraa gala chaalenjii qabdi. Chaalenjii wayii kennameefii jira. Saniif xiqqoo koppiliink itti barbaadde yoo akaawuntii tokko 100 galchite birri Itoophiyaa 250 kennuuf jedhan. Saniif xiqqoo koppiliinkii taphaa biroo bakka 250 hin fudhatta yoo uummanni kun si jaalate. Maalin bitta yoo fudhatte amma 250 bar osoo fammasim chaalenjii si kennan astaghfirullaahi laziim. A'uudhu billaahi kuma sadi biraa dabartan kaa bakka uummanni si jaalata
harka sirraa kaasee wallaahi harka sirraa kaasee king boonii king jedhamu harkaan lafa qabadhe. Ayyee ka'e akka isaan si arganitti jechuudha. Maal akka jedhu feetan amma okey lafa qabii boonii king jedhii naan jetti. Ani immoo akkasii jechaa hin jiru bareeddu. Waan irri koomentii si ajajanii goota. Okey mee maal na ajajaa jiran warri koomentii. Waan feetan ajajaa. Maa kun koomentiin gadi hin dhaabatu akkana fiiga dubbisii natti meeyya waan feete godha. Muzammil Kingi warra jedhu jira muasle. Yoom irraas boonii tiyyaa wallaahi warabbal kaabun manni si jaalata. Dhungadhu. Rabbi jaalala kana sirraa. Dhungadhu sin jedha. Habibti kasin dhunganne eenyu dhungadhaan. Eenyu dhungadhaan. Abuu tokko tokko koomentii maal barreessu? Gowwaa boonii. Afaan keessaa laa hin baalagannu nuti baalagee miti. Ummata warra guddaati. Micattii warra guddaati. Kabajatu malee fi mucaa warra guddaati. Akka Oromootittu nuti lamaan warri kenna gugurdaa. Miti lubbuu. Wallaggaa farsiin saba guddaa akka Afrikaa akka Afrikaatittuu guddaadha nuti. Kanaafuu baalagachuun nurraa mala. Haadha faaxeef inni qaxaaqqannaa dhiisaa. Nama 3,000 kanarratti haadha faaxee qaxaaqqannaadha. Haadha faaxee qaxaaqqannaa. Misaa'ila asii har'asitti darbuu ennumee Allahu Akbar. Eessa? Wal dhungannee namallee ifnee biira keessa galchinee asiisi gadhiisuu hin qabi geemii. Adabbiin meeqan? Qabaa gaa'isa koye. Adabbiin Meeqan adabbiin? 3,000 qabaata. Yalla. Taaf godha. Yalla booni sitti dhiisee kanam. Kan amma an sitti dhiise maqaa keetiin taphataa jirra. Dhiiftan argee gaa'is taaf godha. Anuu namaa miti. Iskiranii bilaa dhufee sadi qofa taaf godha rafaatee mee rabbi jedhi faamilii kan kee. Namni kumaaf. Inni taati sun baratiin booni sirrii miti laa. Nama gad darbanii bahuun sirrii miti ollaa. Rabbi kakadde gowwaa taatee asuma teettee adabbiin abbuuqatin. Miliki. Ulfaatee adabbii ulfaataa kana si adabaa jirti. Jaartii tantee baadhattu ati maal rakkoo qaba jaartii tantee baadhachuun? No amma osoo si moote akkasitti gartee aara isiin qabbaneeffatte amma isiin teettee soma adabbii abbuuqaa jirti kun immoo gowwummaadha miliki. Hai maal ta'e sila mucaan? Akkami jaartiin fiigiyye? Lakki si jala teettee adabbii haa dhuyidu qaamaan nana kan dantaa isiiti. No an takka jaarsa sodaa yaa hin sodaate ofii sodaatte yookaan ofii fudhadhu qixaatii isii dhiisi. Hayyee ana adabbii biraan adabi hayyee. Ana adabbii qoo irraa fudhaa adabbii. Okay. Adabbii isin ilaallanne adabbii feeten adabbii isin ilaallanne. Ay adabbiin isii ilaallanne akkamitti adaba tokkoffaa isii baasa. Yoo isii wajji taphatte isii keessaa baasta. Yoo ana wajji taphatte immoo ana keessa yoo isii wajji taphatte ana keessaa baasta. Walii gallaa. Okay rakkoon qabu qixaatii tokkoffaa isii baadhatta. Eshi isii keessaa baasi jedhe. Qixaatiin iskiyya ka isiin ilaallatu. Ay ni baadhatta siin jedhe baran malaal ni baadhatta jedhe baran isii wanni qaxxamtu bartitu baadhata. Maqama isiituu keessaa baasi adabbii anaaf ati yoo ka wajji taphannu taate ana qofa bakka waa'ee kiyyaan waan feetu lafarra na oofi feetu shaawurii na galchi feetu akka feete na godhi feetu taa'uu daan naan jedhu. No nama lama taphanne kan nama lama taphanne. Ishi deemi lukamichiif. Waa'ee maqixaati ma isii keessaa baase haadha faatee billaa. Ay jara nata qixaatii isii keessaa baase jedha akkamiin qixaatii situ qaxxaamaa bara isiidhaa miti. Ana amma isii wajji taphatteemi
isii gizee afurmoota Argee bara isii wali laal isii waliin taphadhee bara amma fakkeenyaaf asli walii yoo taphadhaa da seenaatiin luka miici jedhaan. Wallaahi billaahi. no waa'ee isii keessaa baasii qixaatii waan feete naqaxxayi hin fudhasi. No kalas. Yookiin immoo isima hojii akkuma walitti seentaniin fixadhaa wanni Laadhaan yoo isii illee qaxxaye luka sii miicuu. Yoo isii illee qaxxaye luka isii miicuu. Isii qaxxayan keessa hin jiru. Maaltu nu galchee nyaata jimma? Asdeebi kaameraa. Sodaatanii kalas baya. Nan dandeetta waan ta'eef hin ergatina. Deebitanii lamuu. Waan wallaahi billaahi haadha faatee geemii akkas hin dandeenyeen beeka dura. Ma akkamitti haadha faatee danda'a jedhee geemii argadhaan. Hai akkamitti sodaata namni akkanatti? Akkamitti akkana sodaata geemii? Geemii sodaata? Yoo anaafatti wajjii yoo taphanne wallaahi yoo rabbal kaabin sodaata. Garuu adabbii. Jaartiin ta'e luka kun maal rakkoo qaba? No. No, jaartiin ta'e luka ni cuumoo? Hin ta'u. Kalas bakka eega sodaatte baay'ee. Kaanii ture harisiin. Gara toomiyyuu wallaahi kamanurraa faamtetu deemaa nuun jette. Maal fahamaayyuu? Kamanoo eeyyamteeyyuu gara toomi jedhaa bar. Anduraa ka gara miliquun dhabe. Hin sodaatee. Yaa ofii sodaate yalla kalas baay'ee.